كاتو رمودي كم نجا فيا جرتني بقى جراتني بقى سنة والله ربي بجتشا فيديو دي تنا شير ناقولان سنينجا أنت كرب بجتشا سنينجا مبيخو هذا إلمو تناتي تو إلمو تنانور الدربي خوته نتي أكنا ما تقوته تني ركادته نبرة دفتة ريادتي إسي غراك عبد نبرة دفتة نبرة دلته غدلته بيا دي دمي إسي دلته بيا دي دمي نتنجرو بكا على جراجة شودا خنو إلمو نور الدربي تي خوته جشودا أبليتي تي تناخرادا nuti waan si goone sin qabnu ni beeyta waan si goone malee waan si goone sin qabnu nuti waqtii diya qaali nuti ilmoo tante namu dalagaa qabna ni beeyta dalagaa baana namni mana keessa taa'uun jiru namni mana kana guutuun dalagaaf baa yoo rabbii guyyaa qiyaamaa kan sodaattu taate cimimmuu guyyaa saniitiin si qabaati akkatti dhalte ilmoo tanaanumaa fetii beekaa yaa waqtii diya qaali ani maqaa keetis dhawuun fadhu biyya teetis maqaa dhawuun fadhu ilmootan teeti deebi andugaan siima ilmootan teetitti deebi ilmoon safaataa miti ilmoo meeqaa dhabee iyyu jira meeqaa dhabee oo'u jira meeqaa dhabee rakkachaa jira ilmootan sababa ilmootanaati jecha yommuu atinin as bahuu diddee ilmootan teeti deebuu diddee biyya teetii fi biyya tiraa dhuftee fi maqaa keetillee baasuun waan ifa jiraatii jechuu tiktaa kanarra gabbaafne oromoodhatti himnaa jechuu nuti amma nuti daa'ima kana bakka geessu nu jirtu oromooti nuti dalagaa qabna dalagaaf baana namni daa'ima ol qabee gaqqabu hin jiru mana kana keessa utaani namni biyya jireenya duruufa Suudi Arabiyaa keessatti namni ilmoota isaatu kiniin nyaatee firaa dhorku jira dhaluu dhiisee maaliif jireenyi qaalaa'ee jira obboleeyyan handugaan isinitti himaa saniifuu ilmoota teetiin irraa deebi ani biseen aariyaasaa walleen beeku namni keenya ogaati tolteef hamtuu si yaadaa jechuudha wallahi laazim tolli nama keenyarraan tolu tolli oromoorraan tolu wallahi laazim hanga jirtan namaan tollina wallahi imaanaa rabbiin isin dhaammadda dhalaa bakkaanitti dhaluun dhabeetu wallahi biratin dhalchiisina rahammata namaa godhuun kun akkana nu goote daa'ima guyyaa 20 nurra dhiiftee qotte kan rabbiin nan shaayidaa rabbiin nagaa fayyaan biyyan nan galchin namni biyya aadaa fi abbaa fi hawwe malyaanaa miti oromooti wallahi angiseen areefaan oromooti lee haasa'uun beeku jechuudha haasa'uun na jala gaggala maaliif waamee kana maataatee hogguu namni waan akkanaa sarara dalage sammuun ta'etuun khira kirsi taati jechuudha narrallee laalinaa wallahi laazim viidiyootii tana sheer naa godhaadha kunoo daa'imati kishootan asirran nu darbitee kuttee waan goonuu qabnu akka goonuu qabnu ammaan kunoo xiqqoo booda dalagaan bahuu deema ilmootan bakkitti dhiifnu hin jirtu Sinigale share duit nu godhaadhaati haadha ilmootanaa obboleetiiti yoo rabbii guyyaa qiyaamaatitti amante yoo rabbii guyyaa qiyaamaatitti amante ilmootan teetiin nurraa deebi waan ati barbaadde siif goona wallahi yoo barbaachisaate waan ati barbaadde siif goona oromoolleen siif gooti waan ati barbaadde daa'ima keetiin nurraa kootta obboleetiiti qaalee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh suuraa kariimaa sheekaa gama keessaatiin nu ergitan galatoomaadha kunoo jaarsi illeen ka gartee isii waadii dewaasiri garaa guutee jenna waadii dewaasiri garaa guutee namtichi isii garaa xum godhee kunoo gurbaan ka suuraa na bira mul'atu kana sheer godhaati gurbaan kunilleen haa dhufu ilmoosa akka fudhatu akka taasisu kunoo suuraan si aadiillee warri suuraa biraan nu ergitan kunoo siin tana arguu dandeessan ilmoosiitii tana sheer godhaaf faffacaasa galatooma uummanni keenya wallahi hedduu akkana boonsitanii gurana gootanii jirtanii galatoomaadha akkasumatti illee viidiyootan hundi keessa warri sheer godha hanga gartee warri gartee intaltu riyaa keessatti mana keessan keessa intalatan dhoysitan wallahi duniyaa akhiratti shayxaanni isin hadhoysu duniyaa akhiratti warri intalatan mana dhigeessanii nama dhoysitan intalti warra geerota isii beeku hunda biloo goota jirtimma hunda biloo goote warri gartee mana intalatana riyaa keessa isii bira teessiftan wallahi laziim duniyaa akhiratti wal gaafan namni intalatan dhoysitan warri intalatan gabaaftanii ilmoosii akka fudhattu gootanii jazakallah jazaa rabbi isin haa kafalu isin jaati hundi keessan irra dalagaa intaltun amma durallee ilmoo dhalta jaanii hijiba dhugaa kun akkana ilmoo dhaltee darbitee jaan intaltini meeffattee akkas intaltin maasis harargee baa warra burqaati jaanii intalallee mul'atte akkasi gandisii mul'ate ojaasi inti gurbaan isii garaa guute jaarsisiitii miti ilmoo diqaalaa akka garaa guute jaa waayidoo asirratti ilmoo garaa guutu waayidoo asirratti dhufte jaanii akkana shee godha facaasa warri gurbaa kanallee beektu akka ilmoo isaa tana fudhatu goote ragaa wajjin taayisaadha hunoo biree ta'e istoorii sirraa shutganii warri guyyaa torbaan takka dura istoorii sirraa qabe natti argee jira gama keessaatiin michiyyoo warra burqaati jaanii hundi keessan galatoomas jechuu barbaada bira fide sakkittiin harargee fuutee mana donnet dhuftee guyyaa
lamatti isii bira dhalte eega dhalte guyyaa diidemi obboleetii maallaqa ni qabda jettee gaafat eebar maallaqa ni qabaa jettee jaarsi keessa jira jaarsi kiyyammoo gaara jira manidhaa jira jettin talti tun sagalee takkitti argina jala sakkitti argee dhufte booddee gaafa shoodde isii bira kutte dhageesse isiin dhufte hayyee gaafa naaf fiddee eega takkitti argina fiddee nak fuutii firra kaa namni immoo dhufe yaaqii maalak kaa fuutii firra cingin dandeenyu kattu sanii dhaytee eega takkitti argee fiddee boodaan anasii fiidiyoo waraabee fiidiyoo ilmoo qofa natti argiti ilmoo fi maqaasii agartee eenyu Haliimaa Sheekaa kajaamu qofa maqaasii Haliimaa Sheekaati bakka tanaan beeku muraade isiin tun warra gaara mul'ataati naan jette maal warra achi qabuun warra gaara mul'ataati kana warra ganda kanaa dhageenyettee naf fidde jechuudha ani kamiin namoota tokko si tanaa beeku muutii bira kaatu bichaatee muutii bira kaatu hayyee muutii bira kaati bil warra qoosuun hin jiru dettan dhageeffadhu hayyee nuti gaafa duran qabee dhageeffadhu gaafa nuti biran jiru gaafa isaa wal maree wal dhiiban wal biran jiru adii wal raachifnee wajjaana maali saraafii akkanaa qabanii yookaan mormarraa qalanii darbuudha malee waan maqaa nama balleessa biyya teenya ta'e jechuu miti maaliif biyyi feetaanaanu ha duriyyata kan qabna jiru ha sharmuuta qabna jiru ha baalagee qabna jiru biyyi hundinuu baalagee qabdi neefar hin jiru warra achi qabuun kun eega dhugaan baatee mul'amtee ifuudha malee wanni teenyaa miti achii miti warra achi qabuun hin jiru. Kana tinjachuru kana takkitti hargee fidde ergasii fidde michoontu warra gaara mul'ataate akkana ilmoon bira darbitee deemte suuraa siillee hin qabnu suuraan kaafanne ammana dhiiseetiin biraa kute ergaa ammana dhiisee biraa kute geeleetii takka biraan dhaqajeetiin kee mana kutee ibsaa ol galcha nama tokko buus ibsaa ol galche yoo ibsaa ol galcha sanii nama mana dhiiseetiin biraa kute jette hayyee isiin nama bira kutte mana dhiifte eega ilmoo fi siime dhiifte ilmoo akkasumas lafa keessee siree fi uffata ilmoo kophaan galatumaa dhiiftee biraa kutte takkitti ergee ganama kana gisee nama biraan bulee dhuftu manni guutuun manni ilmoodha. Ilmoo malee waa takka hin jiran jechuudha. Ilmoo malee hin jirtu. Eega ilmoo dhuftee ilmoo lafa galti. Hamma ganarra dawwaltee egaa ganama kana jechuudha gila manarra dawwalti. Anuu gus jawwaalaan isii takkitti erga ganama waan har'atu jirti jeetiin aaree anuu gis takka liibii dhufee xixiraa tokko kee ijoollee lolkee kan biraa qote. An waan sana gaafachuu deemti jeeti jeeti. Narra dawwaltee muraade har'a haajamnee sun dhufu namoota warra kanaa tatilleen kunoo sillee beeku FB'n kee jalatti baddeen gaa Itoophiyaa FB'n jechuudha. Jalalti sinee jala dhufte intalti akkasi gaafadhe. Gizee eegsi dhuftu michoon tana kanaa nu bira jira ilmoo si darbitee deemte kunoo ilmoo malee lafatti ergee rakkoo akkam taana intalti kunoo maqaa suuraasii qabda hin qabu suuraasii isiin tun eeyse warra gaara muraatee qofan hin beekaa jettee fidde malee ani kamiin haakimiin beeka jee fidee warri dhaabboo dhatiisitti dhageeffan muutii bira aboo muutii bira kaa dhaabboo dhibsa muutii bira kaa kistak jara kanaan hamnuti haakimiirraan dubbachuu dhufe wala haakimii gaafa haakimii warsanuu bira jirtan jechuudha gaafa isaa warsan bira jirtan hin jirtan waan irraa quban qabna haakimii minaamii ilmi namaa kaaduu danda'a niqaarraan qabu diqaalaa kaaduu danda'a neebar kaaduu hin jiru ilmoo isaa tasaati funyaan qabatee fudhachuudha sandaanaan intalti dhufte taanaan mana dhittinaan isaan lachuu qaalitti mootummaatti fitanii akka funyaan qabanitti geessan malee wanni warra achi qabdanii haakimii miti wala haakimii zifti haakimii kan jiru gaafa isaa warsan eenyu wal bira jira jirtanii bira eenyu isinitti nama tokko jechuudha nuti waan beeku isii waan haakimii dubbachuu dhufne waa isiraa dubbachuuf neevar isiraa dubbachuu yaa nuti ilmoo tasaa'u ta'an buutii bira kaa gadiisi buusa buutii bira kaa abu buutii bira kaa buutii bira kaa jaantu kinitti muraade miira keessa jirta michu obsimee afitatu carraa nama kan dhagaa nama gaafii gaafadhu haa nama kana maal guurta nama kana yoo gaafii gaafadhu jechuun maali jechuun sanisatii bara Taakanya Somali ta'edha. Haapita isinirraa gabaabsuuf hin isinii meetira isinirraa bu'aa dhageeffadhu. Isinii meetira maaliif dhageeffadhu ambar waan amma qibamni maal jee inni maskiinaa jee miciyyoon dhufteeti inni maskiinaa jee amma maskiinummaa isaanii quban qabu suuraa isaanii qofa kanatti ergame qofa namni fiidiyoo dalagee takkitti ergee ilmoon irra darbitee deemte jee fiidiyoo dalagee fiidiyoo qofa. Tana tan beeku qabdan ani isaan kana beekajee kamii fidee mijee isaan beekajee hundan beekon garuu takkitti ilmoon irra darbitee ilmoon tanatti ilmoo fi rakkoosasi maqaa siinatti ergite ergaan fiidiyoo dalagee poosti godha qofa maqaa sii dhufe hun Raamaa Hussein jala jirti isii suuraan itti erge isiin tana jettee isiin mijoo Raamaan tana hun amma asliin jala amma gabboo sun nabira jira michiyoon tun gande keenya niin beekajee dhufe jechuudha. Akkasi tan beeku qabdan malee an kanaan beekajee kamiin namoonni laqee tamii sirriitti garamu jiru tana tamii sirriitti jiru waliin isin garuu qabu. Wayi. Nama gadi buusu dhaaburraan guura. Nama mudiitara irraa gurra muraati. Maal isa baara mana kanaatu. Mudiitara mana namarraa nama buusina mana baradhaa nama buusa malee. Mudiitara namni qabu ibsaa taakka malee boo muraadi dhagaa warri guutas gabbaa'ee gaafata abbaa fedhee yoo ta'e namni suuta nama gaafataa suuta walii galaa obsi
suuraa isaa wajjin kaayoo suuraa isaa wajjin kaan yoo garte qabatamaan kam takka qabatama qabdii namni gaafii san si gaafata malee isarraayis bakka bu'uu hin danda'an isirraayis bakka bu'uu hin danda'anii Allah walaam rabbii beekaa waan kana qulqulleeffattee akkamitti qulqulleeffattee fiddee juu namni si gaafata namni haakimni inni hin beeka juusi amma mataa qiyyaafuun hin beeka dhuguma san ani hin beekan isa saayibaa hin beekan nama ala walli deenya qabu nama isaas beeku nama isiis beeku nama isaan lamaan kana waliin beeku ni beeyta akkasii bar nama isaan lamaan kana wal bira beeku takka akka inni isii tana fuudhe beeku akka zinalleetti dalage akka inni bira dhaqe beeku akkasii nama akkasiisan barbaadi malee akkanumatti ol baatee dubbachuu ni dandeessaa gin ammoo yaada namarraa baase tokko tokko namni hundi kun yaada qaba beeku saniifu yaada namarraa fuudhin abbar isaanii maal abbar tamis dubbiin sin jaasinii galu ani tana ergisa abbasi wani si jadda sini baatee muundi keessa jala kana teenyatuma isin dhaggeeffachuu jirra dubbii afaani fi khara isin deemtoo dawallaalee takkitti argisi amma wanni hawaasa wanni hawaasatti gaafii ta'e miyyootan takkitti argisi jira mee usaa takkitti irraa dhuftu namni tokko leen dubbatina jedhan miyyootanatu isiidhaan bira jira ijoollee muraasa na ulfeessee na yelaaba مودي فرقة وعليكم السلام. تكتير هذه ما تكتير ما كنوتي قربان خايس إسين سوراسين نمت ترقته. وسوراسين جارت خانة جارتين نمت ترقته. أبور مزرعة كتاعس. نامو مخارا أنا إسي فيديو جرا. موجا كنا زي متي موجا كنا سورا كاسا. إيجرا سورا لذا. سورا كنا متي سورا إسي مي سورا إسي تجاني تام متاسا. موجا إسي تنا. هاريمان إستان. أما كسي متي لا. هاريمان جتا ورا. باقي. أتيس أبو خارين سأقول أتخيل تاجي قربازين. فلمو. جينول بهو قبض. أولا ما كل يفتشوا كبنامني. يعني خيان كانوا isin dhiyaachuu qabdi isin bakka jirtu isin dhiyaannaan abbaan ilmoodhaa bahee jechuudha. Akkas abbaan bakka irraa ulfaa'e wallaalu dubartiin addooma feete taateewu bakka ilmoorraa fuute dhibbaa dhibbatti caalaa jechuudha. Sun akkasi galatoom bichuun banna. Gurbii miseenjaraatti addan baafanne gurbii gootanii nama baleessu. Mantana nama karaa kana beek ijoollee isii karaa kana fiddeen na bira jira. Maaf eenyummuutu na godhe. Dhageessanii. Taa'utiin nama isii beeku harkee mucaan ammallee itti dawwalu jira beek isuma sanattuu jechuudha. In kaasu jalaa didde lakkoofsichi akirri 57 maaliin itti dawwalu jira gurbaa. Siigalee nama isii beeku jechuudha. Lakkoofsanii laaladhu. Mee lakkoofsa san laale. Akirri nama isii beeku. Akka namichuu kun taankii. Suuraan lakkoofsa san laale ittiin mee. Hoggaa laalu yoo dogoggoruu baadde. Okay. Kimamni mucaa fideetiin dhufe je. Kimamni mucaa fideetiin dhufe je koo yoliin galchaa dhaabbadha. Amma fakkeenyaaf amma isiin tuni haala yaabee. Suuraan jala seeneeti nama beeku ammas namaan illee anillee beeku. Wanti wal guurte isinii galee miti. Akkanuma nama hunda qabataa deemti malee akkiidaan abbaan ilmoodhaa yaman jira. Isinii galee miti. Mucaan kun nama isii bitee beeku nama isii kanaa gara isinii galee. Kanaafuu bichuu waan bareedu nuuf bakka hundaan nu wajni jaati diqaalaan bakka hundaa uni jirti tan sattarree taa'uuni jiru hedduu jira. Aboora biijaa gurubbii miseenjeraa jira waasaappi jira gurubbii godhan keessaan addaan baasaati falatti godhaa waan tana miidiyaarra nuun fitina baleesoo. Abbaan luka samis saqqalee dura deebisaa nu kaafannee kam taana. Wanni. Wallah dhageeffadhu waan takka beekuu qabdan dhageeffadhu waan takka dhiifama. Waan isin jechuun jiru nuti gaafa isin salamtu bira jirra hin jirru. Wanummaa dhalaa keenya guutuu akkatti hudduu ala baasee bakka itti dhalaatu hudduu akka salamtu godhu jiru nuti hagartee waa arkee qaanii irra qaqqabu. Adeeroo qaadha. Qaanii irra hin qabina. Obboleetiiti jetta intala Yusuf Saayid Altemaan ta'an irratti hin qabinaan hin barbaachisu. Nama gartee diqaalaa dhale gama nama biftee saaxilu nama amma wanni isaa diidera gubbaan amma hudduun beeraatiif lagaa badda olii gadi deemtuuf wal dhagartee waan dhoysuudha. Dhoysuun hin barbaachisu. Amma waan kana namni guddaan biyyasiin tokko jechuun jira. Yoo biyyan tuine
بيامتي منها ورثاني قوتو هيمون دركما هدو متى تويته بيديسو من تاتو ما ريفنس تويته قرده ومتى هدو قبضيت ما ريفنس قرده رابوته فيته جنجلجته بقى الله تجي باسته مقاجته طورو فهمته اتلين دي بتو فكاتوني كسيتلين واكان فدو يساول توس نما باتي خنا جچو جرمله يودني ميسنجر اندو يسو ما هيمبر باچو سخنا ديرو غافن ورسلا نتي برنجرو غافو هدو يلا كيسو اتنجرو غافن تديبوس برنجرو نتي كان سير جراتو يرا وتن ورسي چو قربال تفوا هاي والله يسو نجرو مراد فيسبوك يا خزيا جوساني خن نقد لايك ولي غون ستي بالبلي تري سني نادا ولي اتدالا اتي نافهم تا چوچين اوكي اوكي